fuuni ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo. Kun sagantaa gaaddisa dhugaati. Qophii gaaddisa dhugaa guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana keessatti xalayaa iyyannoo hayyoonni Oromoo gurmuudhaan ta'uudhaan yookaan hedduminaan gamtaan ta'uudhaan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif barreessan irratti keessummoota qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hayyoonni kunneen haala Oromiyaa keessaa keessattuu hidhaa ajjeechaa akkasumas dararaa fi walumaa galatti dhiittaa mirgoota namoomaa dhaqqabaa jiru irratti tarkaanfii muummeen ministeera Itoophiyaa fudhachuu qabaa jedhan ilaalchisuudhaan xalayaa iyyannoo muummee ministeera Itoophiyaaf barreessanii jiru. Qabiyyeen xalayaa iyyannoo kanaa maalidha kan jedhuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti hayyoota Oromoo gurmuudhaan ta'uudhaan kana barreessan keessaa hayyoota lama isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Isaanis eenyu kan jedhu walumaan kan hordofnu ta'a. Keessummoota koo baga nagaan dhuftan. Fayyaa ta'amee daawwattoota anaan wal isin barsiisa. Daawwattoota keenya keessummoonni kiyya ammaan tan asitti argaa jirtan kun namoota lama yookaan hayyoota Oromoo nama lama. Dr. inni gubbaa gama walitti argitan Dr. Warquu Biraayyuu jedhamu. Hayyuu Oromoo PhD isaanii agiroonomiidhaan argatanii biyya Taayilaanditti. Wata ammaa kana biyya Ameerikaa University of Arizonaatti research scientist ta'anii hojjetaa jiru. Wayita biyya turanittis akkasuma qorataa dhimma qonnaa yookaan agricultural researcher turanii bakki itti hojjetaa turanittis Ethiopian Agricultural Research Organization yookaan dhaabbata qorannoo qonnaa Itoophiyaa keessa waggoota 7 akkasuma korporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa keessa waggoota 8 hojjetanii jiru. Wayita ammaa kana Phoenix Arizona keessa jiraatu. Dr. Warquu yoo yaasiniin jedhee jira. Fayyaa ta'ee attam nagaadhaattis. Galata Rabbii. Akkasuma Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo hundi kan keessan hedduminaan ni beektan miidiyaa keenya irratti haa ta'u miidiyaalee adda addaa irratti hedduminaan dhimma maaster pilaanitiin wal qabanii hedduminaan dhiyaachuudhaan beekamu. Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo ogummaan isaanii urban planning and policy public policy kan jedhudha. Wayita ammaa kana biyya Ameerikaa Dallas area rapid transit jedhamutti planning and development department project manager ta'anii hojjetu. Ameerikaa Texas jiraatu. Keessummoota koo sillachuu baga nagaan dhuftananii isiniin jedha ammallee irra deebi'e. Ayyee galatooma ulfaadha. Atis galatoomi. Sagantaan keessan sagantaan gaaddisa dhugaasaa galatoomi. Fayyaa ta'a. Mee tibbana hayyoonni Oromoo gurmuudhaan heddumminaan xalayaa iyyannoo muummee ministeeraa Itoophiyaatiif barreessanii jiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan wayita ammaa kana akka bakka bu'oota yookaan ibsa gurmuu kana bakka bu'uudhaan akka ibsa nuuf laattaniif kan isin affeerre. Mee qabiyyeen xalayaa iyyannoo keessanii kanaa maalidha? Daawwattoota keenyaaf nuuf ibsa. Dr. Warquu. Ayyee Firaa'ol atis fayyaa ta'ii gaaddisni dhugaas kana iyyannaa kana ilaallatee akka nu ibsinuuf nu affeeruu keessaniif illee yookiin immoo sinis argamuu keessaniif wanta kana uummata keenyaaf akka ga'uu fi warra kaaniif illee akka ga'u gochuu danda'uu keessaniif galata qabdu. Xiyyeeffannaan iyyata keenyaa gara muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmeditti kan barreessee yookiin iyyannaa kana kan dhiyeessee gamtaa beektota Oromoo jaarmiyaa miti garuu walitti gamtaa'uudhaan walootiin akkas jedhe wayyaa walootiin nam tokkoon gochuurra walootiin yoo godhame dhagaatama qaba jechuudhaan uummata keenya irra amma kana kan ga'aa jiru balaa aggaammii sanyii duguggaa jechuuf kan danda'amu irratti kan ga'aa jiru kana akka dhaabbatuuf xalayaa kana iyyannaa kana gara muummicha ministeeraatti iyyanni jechuudha. Xalayaan kun qabiyyeensaa Oromiyaan garri caalaan amma kana komaandi poostii jalatti wanta bulaa jiruu fi komaandi poostiin sun immoo uummata irra maal geessisaa jira
isa jedhu kan ilaallatu ta'a. Uummanni keenya dararamaa jiru kuni, du'aa jiru kuni akka waliin awwaallannellee, akka waliif hin dabarsinellee telefoon yookiin bilbilli, intarneetiin kan kana fakkaatanii fi kan hawaasummaatiin wal qunnamtii godhan irratti hundumtuu cufaa waanta ta'eefi namni wal dhaga'uu hin dandeenye, walii dirmachuu hin dandeenye, maal akka ta'aa jirullee baruu waanta hin dandeenyee fi kuni rakkina guddaa uummata sanarra fidaa waanta jiruu fi uummata keenya dararaa kana keessaa akka ba'uuf mootummaan Dr. Abiy akka inni command post sanallee akka inni irraa kaasu ittisa biyyaa mandaraa fi golee Oromiyaa keessa deemee uummata kanarratti rakkina guddaa fidu sana akka kaasuu fi lammaffaa immoo ijoolleen barattootaa eddee deemanitti yuunivarsiitiitti qaroo ijoollee kan ta'an dargaggoonni wanta du'aa jiranii fi dargaggoota kana yuunivarsiitii keessatti kan ajjeeses haa ta'u kan wanta kana qindeessee du'a irratti geessisee akka seeraaf dhiyaatu amma ammaatti seeraaf dhiyeenya isaa homaayyuu kan dhageenye wanta hin qabnee fi akkasumas immoo ijoolleen barattootaa baay'inaan kan dhaga'ama hin beekne yuunivarsiitii baay'ee keessaa ari'amaa wanta jiranii fi maqaa Oromummaatiin xiyyeeffannaan irratti godhamee wanta ari'amaa jiranii fi baay'een isaanii kan isaan ari'aman immoo karaa seeraan wanta hin taanee fi ijoolleen kunillee mana barnoota isaaniitti akka deebi'anii kan jedhudha. Kan biraa kan of keessaa qabatee wanti kan biraan ijoolleen Oromoo kun iddoo kan biraa warri jiran warri Oromiyaa keessa jiran immoo warra biyya Amaaraa keessatti du'an sanaaf iyyannaa fi dirmannaa gochuuf sagalee isaanii hawaasaan dhageessisanii ijoolleen baay'ee hidhamanii jiru. Ijoolleen kunillee hiikamuu qabu kan jedhudha gaaffiin keenya. Kana kan gaafate beektota yookiin hayyoota Oromoo gara nama 45 ta'anidha. Kun yeroof akka wal beeknutti walitti dhiyaanneeti malee kana qofaa miti kan gaafatu. Eddee wanti kun barreeffamee booda namoonni hedduun bilbilanii kan na gaafatanillee jiru. Akkasumaanis immoo iimeelii kan na godhan jiru maaliif nuun itti daballe kan jedhu gara fuulduraatti baay'inaan itti dabalamaniiti kan isaan godhanii kana kan ilaaluudha jechuudha. Walumaa galatti wanti hayyoonni Oromoo 45 kun mallatteessanii iyyannaa kana dhiyeessanii jaarmiyaa tokko keessayyuu hin jiranii namoonni kuni jechuun akka jaarmiyaatti miti. Yookiin immoo affiliyeeshinii paartii tokko waliiniyyuu qabaannee miti amma kan dhiyeessine kun akka Oromummaatti sanutti dhaga'amu uummata keenya irra gaasa jiru dararaa sana obsuu kana caala hin danda'amu kan jedhuun iyyannaa kana galchanne jechuudha. Iyyannaa kanarraa immoo maal eegnasa jedhu gara fuulduraatti irratti dubbachuu dandeenya jechuudha. Dr. Gizaachoo wanni hafe wanni itti dabalta yoo jiraate. Keessumaa namoonni asirratti xalayaa sanarratti galchanii gaaffii isaan erganii akka kadhaa otoo hin ta'in waan kun biyya sana gara hamaa keessa akka galchu hubachiisaa fi akka waan kun haala walirraa hin cinne kufaatii walirraa hin cinne itti gaafatama guddaa akka qabu namoonni yakka duguuginsa sanyii godhan kun akka itti gaafataman mataansa state of emergency naannoo Oromiyaa, naannoo Wallaggaa, Gujii, Booranaa fi even Harar keessatti naannoo tokko tokkotti akkasumas naannoo Walloo irratti impose ta'ee jiru kuni tokkoffaa seeraan irradha. Lammaffaa immoo yeroo dheeraa irratti fudhatee uummata keenya gara duguuginsa sanyiitti fudhatee jira. Inni sun maal jechuudha? State of emergency yeroo baay'ee baatii 6 yeroodhaaf baatii 3 baatii 2-3 akkasitti ta'a. Inni kun irratti fufee yeroo dheeraa fudhatee kuni rakkina guddaa fideera. Hojii aktivitii tokko tokko irratti dhiibbaa qaba.
barnoota daldala irratti productivity uummataa irratti qotisa irratti rakkina guddaa qaba. Lafa qotisaa gubataa, lafa bosona gubataa, namoonni maatii bulchan irraa du'uu, ajjeefamuu, hidhamuun, qeerraa ari'amuun kun baay'atee waan jiruuf inni sun itti gaafatama keessa waan mootummaa kanas haa ta'u bulchiisa naannoo sanaa military security naannoo sanaa gaaffii jara waan gachuu fi kanarraa akka dhaabbatan gaaffiin sun akeekkachiisaa fi hubachiisa sin ta'a jechuudha. Ijibbaatadha. Kanaan dura adda addatti akka adda addaatti matayyaatti erginee ture, ergaa turre, akka dhaaba adda addaattis ergamaa ture. Kanarra darbee immoo mee kanallee gooneeti ifatti baasnee open letteriin kun haa ergamuuti mee haa ilaalamu waan jedhu ragaameera jechuudha. Gar tokkoon namoonni akkuma sila Dr. Orkuun jedhe namoonni karaa biraa dhufanii otoon argiin warri hafanis jiru. Warri itti makamanii ergaa kana nuti illee erguu qabna jedhanillee jiru. Warri immoo lakkii waan kun kadhaa fakkaataan hin kadhannu dubbiin kun dura dhaabbachuu qabna warri jedhanis jiru. Garuu nagaadhaaf dura dursuu qabnaa waan jedhu sana jibbaata karaa keenyaa gochuu qabnaa dura otoo istaandii tokkoon fudhatiin otoo dhaaba tokko yookaan uummata tokko hin gargaariin jedhu. Amma kan jiru gaaga'amni uummanni hidhannoo hin qabne qawwee maleeyyii jechuudha. Meeshaa maleeyyiin barattoonni naannoo keessumaa naannoo yuunivarsiitii biyya Amaaraa keessa jiranii akkasumas yuunivarsiitii Dirree Dawaafaa keessa warri jiranii tarkaanfiin adda addaa irratti fudhatame ajjeecha waan alle irratti fudhatamee jira. Isaan sanaan gara yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti geessanii nageenyi isaanii akka eegamu waan jedhu sana waan akkasiif gaggaafatameera jechuudha. Kana dhagaa basically waan jiru qabxii 9 akkasin ta'an of keessaa qabu. Namoota ijoolleen hidhamanii namoonni hidhaman maqaa dhaabaatiin mooraa leenjii keessatti warri hidhaman information nu ga'u jira biyya keessaa. Mooraa adda addaatti hidhamanii namni jiran baay'inaan dhaaba kana deeggartaa dhaaba kam deeggartaa waan jedhuudhaan shakkiidhaan namuma karaarra deemu hidhanii inni kaan ajjeesanii isa kaan immoo hidhaa waan jiraniif information biyya keessaa ga'u kanarraa nu ga'aa jira ture. Isa sana akka dhaabbatuuf ani gaaffiin kun uummata sana warra hidhames akka hiikamu warri immoo kanaan dura badiin irra ga'e sanarra warri badii balleessan militarii haa ta'u qaama security haa ta'u qaama bulchiisaa haa ta'u warri uummatarraan badii geessisan kun akka itti gaafataman gaaffii seeraa jala akka oolan akka waan kun lammata irratti hin raawwatamne akka godhan waan jedhu sanadha yaanni isaa jechuudha. Mee xalayaa keessan keessatti qabxii isin kaastan keessan hanga ta'e hima tokko dubbisa. Keessattuu dhimma qeerrootiin wal qabateeti kan tuqtan dhimma hedduudha kan odoo gara yaada furmaataatti yookaan tarkaanfii furmaataatti hin deemin waan akeektantu jira. Kana keessaa tokko Oromo Youth jettanii yookaan qeerroo who are responsible for current changes in the country, including your ascent to power, are facing coordinated attacks in universities across the country and in their own towns and villages. Jettan afaan Oromootti yoo tarii duchaadhumatti hiikame. Dargaggoonni Oromoo yookaan qarree qeerroon Oromoo jijjiirama biyyattii keessatti ammantan argameef shoora yookaan gahee olaanaa qaban akkasuma aangootti bahuu kan keessaniifillee qooda olaanaa qaban wayita ammaa kana yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti akkasuma guutummaa biyyattii keessatti magaalotaa fi baadiyyaalee keessa jiraatan keessatti haleellaan qindaa'aan irratti raawwatamaa jira akka jedhudha. Kanaaf maalidha qabxii akkasii kana akka addatti baastanii kaastan wanni isin taasise? Anaani. Ilaa amma yeroo baay'ee wanni biyya keessaa ka'aa jiru yeroo maaster pilaanii yoo ilaalle gaaffii uummata Oromoo waa'ee magaalaa irratti waa'ee bulchiisa lafaa irratti waa'ee
jireenya biyya sanaa keessatti waa'ee afaan Oromoo irratti waa'ee jiru argachuu irratti uummanni kun gaaffii kaaseera gaaffiinsaa deebi'aan jiru. Karaa biraa irrumatti fufee inumaayyuu qeerroo warra aktiivii ta'an ijoollee barattoota Oromoo warra yuunivarsiitii keessa jiran warra barataa ol guddachaa jiran warra future leaderii ta'anii egeree Oromiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an sanarratti xiyyeeffatanii yuunivarsiitii adda addaa irratti ajjeechaanis ta'eera mana hidhaa keessattis dararaa turanii informationii direct informationii hin qabna kana. Karaa biraa qeerroon muuvimentiin hin beekama qeerroon dhaaba miti qeerroon hawaasa Oromoo kategorii waggaa dhalootaan kan daanga'edha. Isa keessatti namni hirmaate hundinuu qeerroo jedhama. Hundi keenya qeerrummaa keessa darbineetu gara biraatti darbaa jirra. Limitii wanni sana keessa daanga'ee an jiru hundinuu qeerroodha. Isaan sana hundumaa biyya sana irratti sochii godhee sochii kana irratti tarkaanfatee jijjiiramni akka dhufu godhameera. Jijjiiramni egaa hin beeknaa kwaaliteetiif ta'uu danda'a yookaan akkaataa itti irra jiru hin beekna. Mootummaadhuma kanatti Dr. Abiy aangoo kanatti dhufan sochii kanaan aangoo kanatti dhufanii haalli amma jiru immoo kan irratti deebi'anii dargaggoo kana yookaan qeerroo Oromootiin yakkaa jiramuun karaa adda addaa yuunivarsiitii keessatti ajjeesuun tarkaanfii irratti fudhachuun karaa miidiyaa adda addaa irratti immoo maqballeessiin qeerroo irratti deemaa jiru suni seeraan ala waan ta'eef kabajaa ilmaan Oromoof waan hin qabaanneef wareegama isaan kaffalan dhiiga isaaniif kabajaa otoo hin qabaatiin akka warra shororkeessaatti akka warra girrisaatti yookaan akka warra mangaatti jedhanii waamanii gadi xiqqeessanii aangawoonni mootummaa bakka jiranitti yookaan aangawoonni mootummaa mataan isaanii mindaa uummanni kaffaluu fi nyaatanii deebisanii uummata sana arrabsuun abaaruun uummatuma wareegamee isaaniif aangoo isaan amma irra jiran kanatti ol baasuun banti aangoo sana irratti ol baase suni deebisanii abaaramuun isaanii deebisanii salphachuun isaanii hedduu waan nu gaddisiiseef sana waan argaa jirruuf kuni waan barreessame. Egaa kuni maalidhaa waan qabatamaan jiru yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti yuunivarsiitii Gondar keessatti yuunivarsiitii Bahar Dar keessatti yuunivarsiitii Dabra Birhaan keessatti yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti ijoolleen meeqa akka ajjeefaman hundi keenya hin beeka dhalli Oromoo hin beeka maatiin Oromoo inni boo'e inni gadde hin beeka hundi keenya hin argina qeerroowwan keenya ijoolleen keenya hammam akka dhumanii inni sun gadda guddaatu nutti dhagahame isa sana gadda keenyas ibsachuu barbaanna karaa biraa ajjeechaadhaan hidhaadhaan gaaffii uummataa deebisuu yookaan tasgabbeessuu yookaan duubatti deebisuun akka hin danda'amne itti himaa jirra. Waraanni yookaan humnaan mootummaan fudhatee gaaffii kana daangessuuf yookaan gaaffii kana deebisuuf yaaluun isaayyuu gochaa duubatti hafaadha. Mootummaadhuma sana sirrii hin turre kanaan dura mootummoonni akkasii kuni nama hidhuun nama qaama namaa mutileet godhanii cicciruun kuni yookaan nama dararuun sirrii hin turre jedhee muummichi ministeeraa mataan isaa balaaleffachaa ture amma immoo bulchicha isaa jalatti under his watch waan kun ta'uun isaayyuu hedduu biyya lafaa irratti nama gaddisiisa innummoo Nobel Prize winnerii ta'ee kana immoo deebisee isuma kaleessa balaaleffate sana ammas deebi'ee yoo bulchiinsi isaa hin godha ta'e bosona yoo hin guba ta'e qotisa uummataa loon waan boru ijoollee isaa nyaachisu midhaan yoo hin gubata ta'e hegereensaa beeladhaa hegereensaa rakkoodhaa hegereensaa buqqa'insa fidaa uummanni biyyarraa buqqa'uun fidaa waan kana maaliif godhaa waan jedhurraa kan ka'edha.
Mee gara gaaffii itti aanutti hin jaa yookaan yaada itti aanutti jechuudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana walgahii addaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaggeessee gaaffilee dhiyaatanii fi deebisaa kennaa ture. Dhaggeeffatanii jirtu, hordoftanii jirtu abdii jedhuun qaba. Kanarratti qabxiilee amma isin kaastan kanaa fi kanneen fakkaatan waan haasa'e qaba. Qaamonni gariin deebisaa laate keessaa akkuma hordofaa turtanii qaamonni gariin gama tokkoon rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaan ni harkifatee yookaan tarkaanfii inni fudhataa jiru laafadha xiqqaadha jedhanii nu komatu. Gama kaaniin immoo qaamni kun mootummaan tarkaanfii fudhatuu ni hammeessee waraana isaa uummata keessaa haa baasuu, kaampitti haa deebisuu, komandi poostii haa kaasuu yookaan tarkaanfii labsii yeroo hatattamaa haa kaasuu jechuudhaan komii dhiyeessuu gama lamaan dhiibbaa nurratti kaa'uu barbaadu jechuudhaan dubbatanii jiru. Iyyannoo isin dhiyeessitan kanaan wal qabsiistanii haasaa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti taasisan gaafii hirmaatota irraa dhiyaateef deebisaa laatan sanii akkamitti ilaaltan Dr. Warqo? Ayyee gara sammati jette kanatti utuun hin seeniin kan Dr. Gizaachuun jedhe sanarratti dabalata xiqqoo tokko godha. Maaliif qeerroo irratti yookiin dargaggoo keenya irratti xiyyeeffate isa jedhu sana akka gaariitti ilaaluu qabna. Oromoon ijoollee isaa qaroo dandeettii guddaa warra qaban 5,000 oli ta'e jijjiirama ammaa nu baannu kana fiduuf kan itti gabbareedha. Ijoolleen kun silaa eddee amma warri isaan ajjeesan kana taa'an yookiin jiraatan kana taa'uu kan danda'an, biyya gaggeessuu kan danda'an kan nu jalaa dhume. Afteen isaanii warri kaayyoo qabatanii kaan sun kaayyoon keenya eddee hin geenye ammayyuu gaaffiin ummata Oromoo hin deebine jedhanii warra itti fufuu danda'an sana jumlaatiin ajjeesuu, hidhuu, dararuu irratti argama mootummaan kun jechuudha. Maaliif kana darara? Kaleessas mootummaa kanatti godhaa jira. Mootummaan addaa hin dhufne. TPLF-tiin haa hoogganamuyyuu malee yeroo sana mootummaa kanatti ijoollee kana ajjeesaa ture, ijoollee kana hidhaa ture, dargaggoo kana biyyarraa godaansisaa ture. Mootummaa sanatti galagalee amma akka jijjiiramaatti gaa ilaalamee achuma keessaa ba'anii ol ba'aniiti yaaddoo waanta qabaniif ijoollee kanarraa jijjiirama kan isaanitti fide waanta ta'eef ammas jijjiiramni kun karaa isaan yaadanitti deemuu waa dadhabu nurrattis ka'u nuunis jijjiiruu danda'u jedhanii yaaddoo waanta qabaniif ijoollee kana dhabamsiisuutti adeeman jechuudha. Kun maal jechuudha? Yuunivarsiitii qofaatti miti. Eessarraa jalqabame jennee waa ilaallu ijoolleen kun utuu hin jaallatiin yuunivarsiitii hin barbaannetti ramadaman. Dirqamaanis deeman. Kun kaayyoo mootummaan mataa isaa lafa kaawwateedha. Yoo biyya isaanii keessa jiraatan yuunivarsiitii hedduutu jira Oromiyaa keessaa. Oromiyaa keessatti yoo baay'atanii ammas akka garaa keenyaa waan barbaannu godhuu hin dandeenyu utuu isaan jiranii kanaaf facaasuu qabna jedhaniiti tarkaanfii isa duraa isarraa jalqaban jechuudha. So gara yuunivarsiitii particularly biyya Amaaraatti ergan. Maaliif dhageettii akka hin qabaannee fi yoo iyyatanillee kan isaanii dirmatu akka hin jiraannetti eddeen barbaannetti ramadamanii dirqamaan deemu jechuun mataansaa aggaammii jimlaan nama fixuusa jedhu sana keessa jira yookiin duguggaa sanyii kana jedhu sana aggaammiidha kun mataansaa. Achi inni lammaffaan achitti akka isaan sagalee isaanii dhageessine godhan. Mootummaa mati
qaama isaa kan ta'e mootummaa riijinaalii kan Amaaraas haa ta'u kan federaaliis haa ta'u qaama isaaniiti warri ijoollee kan ajjeessisan. Yookiin dhaabbatanii utuu ilaalanii ijoolleen kun akka isaan du'an kan godhan. So ijoolleen qaroo kun immoo yuunivarsiitii warra jiran waanta ta'eef isaan irratti aggaammii godhan. Kana qofaa miti. Ijoolleen achi baqatteellee akka biyya isheetti hin deebine. Fakkeenyaaf warri Walloo Gondorii baqatanii dhufanii maatii isaaniitti deebiifuu waayidhaan Dabra Birhaan irratti qabanii duuba deebisan. Dirqamaan achitti akka isaan dhuman godhan. Haati Oromoo, abbaan Oromoo ijoollee isaa nagaatiin geggeessee reeffa funaannate. Mootummaan federaalaa waan tokko hin jenne. Mootummaan Oromiyaa waan tokko hin jenne. Ijoolleen 12 maqaa isaanii wajjin hin qaba. Kanachi du'anii reeffi isaanii biyyatti gale. Akka isaan deebisanii biyyatti hin deebine amma rakkina guddaa keessa ummata isaan dhale sana ummata isaan ore sana rakkina irra geessisanii biyya isaaniittis akka isaan hin deebine godhe. Baay'een isaanii ijoolleen kun gara Maccaatti galuu barbaadu. Gara Gujiitti galuu barbaadu, gara Boonaatti galuu barbaadu. Achi abbaa fi haadha fixa. Asii ijoollee Oromoo sana, qaroo sana fixa. Kana qofaa miti. Beelaan fixa. Karaa hundumaa aggaammii genocide jedhamu sanaan dhimma itti ba'aa jira jechuudha. Particularly slow genocide isa jedhan sana. Slow genocidein suuta suutaan ummaticha keessaa deemtu jechuudha. Kun immoo karoora Mallas Zeenaawii duraan kaawwatee taa'e sana ummata guddaa kanatti qeessuu dandeenya sanni jedhu sanadha argisiisaa jechuudha. Isuma jiruurra oolchan isaan kun gara caalutti. Yeroo Mallas caalaa waggaa dhiyoo keessatti yookiin waggaa tokko keessatti uummanni Oromoo kan dhume yeroo Dr. Abiyyi kanadha. Time span isaa waalaala. Kun akkasiin yoo itti fufe dhugumayyuu isa jedhan Oromoo guddaa kana xiqqeessuuf deemaa jiru jechuudha. Kanaaf maaliif qeerroo irratti aggaaman isa jedhu waa laallu iddee barbaadan sana hin geenye qeerroon. Sanaaf immoo hin taa'ane. Ammayyuu taa'u hin jiran. Amma deebiin isaaniis hin deebutti. Deebii tokkollee hin deebisneef eessatti deebi'e? Abbaa biyyummaatti deebi'e? Waa'ee Finfinneetti deebi'e? Waa'ee afaaniitti deebi'e? Leengaddan dhageessa kan inni jedhu. Afaan Oromoo gad xiqqeesseeti uummata Oromoo tuffateeti afaan Baaleef afaan Gujii jedhe. Sabara Haile Sillaasee, sabara Dargii afaan qottuu jedhanii afaan Oromoo ba'aa irratti dubbatamu afaan qottuu jedhanii akkuma gadi xiqqeessan amma kanas Abiyyi afaan Baalee afaan Gujii jedhu dhageessaniitu ta'e eeggadde. Kun maal jechuudha? Attamiin Oromoo kan akka inni qoqqoodaa deemudha. Kan afaaniin deebine, kan abbaa biyyummaan deebine, kan Finfinneen deebine, kan hiree ofii murteeffachuun hin deebine. Deebuu dhiisitiiyyuu hin yaalamne. Inumaayyuu akka irraanfatamu, akka sana dhiistamu Dr. Abiyyi garasitti kan inni aggaambatee jiru, kan inni irratti hojjetaa jirus. Sabboonummaan nama xiqqeessaa, Oromummaan nama xiqqeessaa jedhee addabaabayitti kan inni dubbatu. Ijoolleen Oromoo qaroon kun immoo sanan fudhatan. Sabboonummaan guddannee, Oromummaan guddannee sanumaan ittiin duuna jedhaniiti kan isaan qabsaa'an. Kanaaf xiyyeeffannaan addaa irratti godhan. Karaa chaanaala isaa qofaa miti. Kan inni kan ijoollee kan irratti gochisiise. Chaanaalii kan biraa of cinaatti uummateetii warra akka Baaldaraas jedhanii qeerrootiin terrorist jedhanii waamuu warra barbaadan. Warra isaaniiyyuu hidhaa keessaa baase. Itti du'ee, itti hidhamee, isaaniiyyuu hidhaa keessaa baasnaa hidhaa keessaa ittiin ba'aniiti isuma hidhaatii isaan baasise sana terrorist group jechuu barbaadanii jechuudha. Yowwaa isaaniif qabsaan, yowwaa isaan mana hidhaa keessaa ba'an jedhanii du'an sana gootota jedhanii waaman.
Isaanuma sana galagalanii amma immoo terroristii jedhanii waamuu barbaadan. Kun mootummaa Dr. Abiyyi wajjinis wal beekuu waliin qindeessaniiti kan isaan hojjetan. Kun qindaa'inaan wanta hojjetamuufidha. Karoorfatamee irratti wanta hojjetamuudha. Gara aggaammii sanyii duguugsaatti deemaa jira inni nu jedhu. Sanadha inni waa'ee dargaggootaa irratti maaliif xiyyeeffate jedhu. Lammaffaa kaastee gaafatte sana karaa tokkoon seerri hin kabajamne kanaaf seera kabachiistuu qabdu. Seera kabachiisuuf immoo ittisa biyyaa yookiin poolisii yookiin waan kan biraatiin dirqama seera kabachiisuu qabdu jedhu karaa tokkoon. Karaa kan biraatiin immoo uummata keenya fixaa jirtu jedhu. Karaa lamaan nu hacuucaa jiru yookiin nu tuttuqaa jiru kan jedhudha kan inni kaase. Kana filoosofii mataa isaanii ittiin deemanidha wanti sun. Yeroo baay'ee Dr. Abiyyi kan inni dubbatu yoo dhageessaniitu ta'e kan dubbatu faallaa isaa hojjeta. Kana kun hojjechiisu isa dhamma fakkeenyaaf. Miidiyaa adda addaa dhimma itti ba'ee, namoota adda addaa dhimma itti ba'ee, gorsitoota isaa adda addaa dhimma itti ba'eeti duulaa dhaqaa ummata kana gadi qabaa tasgabbeessaa jedhu. Tasgabbeessaan isaanii sun ajjeesaadha. Dhaqaa ajjeesaadha kan isaan jedhan. Keessumaa xiyyaafannaa iddoo tokko tokkotti godhaniiti halkanii guyyaa miidiyaan wanta kana hundumaa dhaqaa ajjeesaa jedhanii kan wataa olan jiru. Uummanni Oromoos beeka akka gaariitti. Namoonni immoo achi taa'anii isa gorsan. Yoo keessumaa karaa maccaa kana kan jiru, kan dhiyarra jiru, lafa Wallaggarra jedhamu kanarra kan jiru macci yoo waa tokko lama sadii qabaate nun teessisu kan jedhu yaaddoo warra qabanii achi jira kan isa gorsan. Gujiin yoo nagaatiin jiraate, Booranni nagaatiin hoo jiraate, Baaleen nagaatiin hoo jiraate, Walloon nagaatiin hoo jiraate kan isaan nurratti xaxan hin beeknuuti. Isaan irratti duuliiti. Ittisa biyyaa kan achirra kaa'e kan jedhu isaan warruma bashaa warruma isa wajjin hojjetanidha. Warri immoo nurraa kaase jedhu uummata fixaa jirtu. Warra hidhate sana miti kan si fixaa jirtanii. Uummatadha kan si fixaa jirtanii. Ragaa guddaa qabna sanaafi. Maatii qabna, obbolaan qabna, eessuma qabna, adaadaa qabna achi hin dhageenya kan isaan irra ga'u. Kanaaf uummatadha kan si fixaa jirtanii kana dhiisaa irraa deebi'aa kan jedhudha. Kan nu karaa keenya jedhu. Kanammoo olola miti kan argamaa jirudha. Jimlaatiin as dhiyoo immoo argitaniitu ta'e nama 10 nama 20 iddoo tokkotti fixuu jalqabaniiru. Nama buna isaa funaannatu. Nama jireenya isaa fooyyessuuf halkanii guyyaa dhamuudha dhaqanii fixu. So in tasgabbeessinaa jennee waan nu deemnu akkas jedhanii nutti iyyuu jedhu. Warra hidhatan wajjin akka isaan walitti hin buune, warra hidhatan akka isaan dhaqanii nam tokkollee ajjeesuu akka isaan dadhaban warri hidhatan sun iyyuu ba'anii ifatti himaniiru. Kun amma nuti dhimma miti. Nu waliin miti uummatadha kan isaan diraarsaa jiranii. Nu kaayyoo keenyaaf jennee baaneerra jedhanii itti himaniiru namoonni sun. Lolli gaariidha jechuu koo miti. Garuu lolli Dr. Abiyyi geggeessaa jiru uummata Oromoo irratti malee warra hidhatanii jiran irratti miti jechuufi. Kana faallaa dubbata. Faallaa ofiisaa hojjetudha. Achitti immoo dhaqee dubbata. Waa'ee faallaa kanaa inni baay'ee dubbateera. Namni quba qabaachuu kan qabu. Oromoon baruu kan qabu. Paarlaamaa irratti keessumaa afaan tokko tokko waa darbatu boorookiin iftaansaa
faallaa isaa sana godhuuf deema jechuudha. Namni kana qayyabachuu qaba. Fakkeenya sii fudhadha. Waggaa kana utuu waraana kanaa dhiyaaf kibbarratti labsiini kan inni godhee Lammaa Magarsaa bira taa'eeti ani yoo Wallagga deemee wanta na ajjeesanii fi ani Wallagga dhaqee Oromoo keessatti yoo hundee immoo Oromoof Oromoon ol fixa Jimmaaf Wallagga ol fixa jedhee kaase. Mee ilaalime muummichi ministeeraa tokko yoo akkas jedhee taargetii gar tokko godhatee yoo waan kana dubbatu. Kun maal jechuudha waan lama qaba. Waan na ajjeesanii fi it is natural process defensive of godha. Kanaaf dhaqeen isaan ajjeesaa jechuudha. Kan inni kaayyeffate. Number 1 kan inni kaayyeffate. Sababa argate jechuudha. Justification isaati amma. Lammaffaa. Isa bira jiru tuffachuu isaati. Kan isa bira jiru gaafas Lammaa ture. Lammaa tuffachuu isaati. Maalii fi gruppii garasii Wallagga keessa jiran warra jedhaman keessaa wanta ta'eef inni aniif Lammaayyuu oliif hin galle wanta kanarratti. Ani ragaa wanta hin qabuuf. Kana jedhee Lammaa wajjinii waan kanarratti wal lolleerra jedhu yoo yaadattu ta'e. Which means Lammaa wanta sana keessa hin jiru jechuudha. Kan inni kaayyeffate yookiin tuffii Lammaadha kan inni achitti Lammaa kaa'ee dubbatu yookiin immoo dhuguma Lammaa wanta sana hin barbaanne jechuudha. Dhaqee duula sana justify godhachuuf irratti duulchisee jechuudha uummata irratti. Uummata fittisiisaa jiru kanarratti. Kana qofaa miti. Paarlaamaa irratti kan inni dubbate yoo yaadattu ta'e amman dhageessu amantiitiin Oromoon ol qoqqoodee yookiin biyyi kun ol qoqqoodeeti wal fixaa'e. Islaamaaf Kiristaana jedhee wal fixaa'e. Ministeerri biyya bulchuu yoo kana beeka ta'e utuu wanti kun hin ta'in dhaabuu danda'a jechuudha ilaala. Maaliif beeka ka? Beekaayyuutu namatti himi. Arraba koorraa waa funaantu jedhe. Islaamaaf Kiristaanati amma moolirratti ka'eeti wanta balaa guddaatti deemaa jirraa. Beeka jechuudha. Sana qindeesseera jechuudha. Sana duratu kan hin ta'in eddeenni sana dubbatee utuun bubbuliin manna amantii gubachuu jalqabee jechuudha. Kun maal si argisiisa? Waan tokko of keessaa qabaa jechuudha. Yookiin achi keessaa waan akkasii kana itti himu inni dhufe akka gowwaattuu namatti dabarsatee irraa kan hafe utuu beekuu wanta kana waa dubbatu wanti kun ta'u utuun ta'in dhaabuu utuu danda'u wanta akkasii kana gochuu maalidha kan jedhu nama laalchisa jechuudha. Jaarsoliin Gujii sana dura saamma kaasu kana waa'ee waraana naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru dhufanii Lammaas isas gaafachuu barbaadanii turan. Torbee tokko guutuu achi naanna'aa turan. Booranaan irraallee dhufanii. Haasofsiisuu iyyuu hin barbaade. Tuffatee dhiiste sana. Any question kan inni deebisamee natti himaa kan Oromoon gaafatee hedduma dhufee booda kan Oromoon gaafatee kan inni deebise. Biyya Habashaatii gara gubbaatii wanti tokkittiin tokkoo taate ofiisaa yookiin kaabinoota gateera. Oromiyaa keessatti kan ta'uuf garuu gaaf tokko gaaffii tokkittiin deebisu. Kanaafidha kan inni dubbatu waa'ee sana jechuu kooti. Seera eegsisaa. By the way, utuu command postiin hin deemin dhiya keessattis ta'ee kibba keessatti rakkinni tokko hin turre. Uummatarra. Uummanni iyyatee kottaa kannaa jedhe hin jiru. Silaa uummata naannoo sanaatti iyyatee mootummaan na qaqqabuu qaba jedha malee iddoo kan biraarraa irratti iyyanii dhaqiitii seera kabachiisi jedhanii warra Habashaa sasaan itti iyyan sana jiruurra oolche malee Oromoon kottuu seera naa kabachiisi jedhe hin jiru.
Maaliif nagaa turan kaa? Nagaa turanii akka gaariitti waliin jiraatu. Even uummata qofaa miti. Waraanumti inni dhaqee waraanu kun waraanni bilisummaa Oromoo fi poolisoon nagaatiin waliin jiraachuu jalqabaniiru. So nagaatiin furmaata argachuu kan danda'amudha. Akka wanti sun nagaatiin hin taaneef lola labsee jechuudha. Emergency jedhanii emergency jechuun sila atattamanii atattamni waggaa tokko atattama maal jedhamaree sila ji'a lama ji'a sadiituu ta'ee atattama jedhama. Loluma isa guddaa irratti labseeti nagaa dhabsiise nagaa booresse. Akeekkatee isaan itti mansan immoo jiruurra oolchuu dadhabe. Ji'a lamatti hin tasgabbeessinaa jedhama. Ji'a sadiitti jedhame. Torbee lamattis jedhameera. Ji'a ja'aatti jedhameera. Kun yeroo itti bitachuu. Yeroo itti bitatee immoo kan caalu irratti leenjifatee ijoollee lafaa kaatu. Ijoollee dargaggoo sana karaa kan biraa kan inni ittiin fichisiisu dheengadda dhageessaniitu ijoollee baay'ee kan waggaa 22-23 caallee ji'a ja'aaf moo attam leenjiseeti dhiyattee erge akka jirutti. Mee ilaali ijoolleen kun ijoollee biyya bulchuu danda'an. Ijoollee egereen isaanii waan gurguddaatti ga'uuf danda'an. Poolisiif jedhanii fudhataniiti garuu lolatti ergan. Poolisiin naannoo isaa eeggatee iddee jiruu tasgabbii gochuun malee lolaaf mini kan inni leenji'u. Haa ta'u garuu beekaa ficcisiisuuf kan inni akkas godhu. Karaa lamaanuu kan dhumu dargaggoota waanta ta'eef dargaggoota ficcisiisuuf kan inni godhu. Dr. Warqo karaa lamaanuu akkuma isin hojjettan amma innis karaa lamaanuu dhiibbaan nurratti godhamaa jira akka nuti nagaan buusneefis waraana keessan baasaa duula labsii yeroo atattamaa dhaabaa fi gaaffileen kanneen kana fakkaatan yookaan tattaaffii nagaa buusuudhaaf taasisnu akka dhiisnuuf yookaan akka laafisnuuf dhiibbaan nurra godhamaa jira. Karaa kanaan immoo tarkaanfii hin fudhanne jedhanii dhiibbaa nurratti godhu qaamni tokko kun immoo har'a jaarmiyaa siyaasaa fakkaachuu danda'a malee boru uummata biyya kanaatiif yookaan immoo uummattoota biyya kanaatiif rakkoodha yaaddoodha balaadha yaada jedhu kaasan gaafiin bal'inaan isin gaafachuuf yaale isa kana. Mee itti deebina Dr. Gizaachoo gaafiin amma wal fakkaataa gaafii kanaaf maal jettu gama keessanitti deebi'a. Ilaa amma dubbiini biyya keessa jirru kana keessatti biyya keenya jaalala biyyaa dhimma biyyaa irratti konsernii ta'uun dhimma Prime Ministerii qofa otoo hin taane dhimma ruling party qofa otoo hin taane dhimma citizeniiti. Dhimmoota unuun ilaallata jennee dhiyeessinu kana. Lakkii karaan ani jedhe malee hin ta'uu jedhamee yaada tokkotti finna jedhanii isumayyuu nama ajjeechaadhaan deemuun suni balaa guddaa qaba. Amma karaa lama inni jedhamu karaa lama dhiibbaa nurratti gochaa jiru. Tokko karaa waraanaa, tokko karaa kamii, karaa nagaa waan jedhu sanadha. Otoo waraanni suni gama lachuunu otoo solutionii fida ta'e yoona kana duruu irra deebi'ee biyyi Itoophiyaa jedhamu kuni irraa barachuu qaba ture. Otoo nama ajjeesuun duubatti nama deebisee furmaata fida ta'e. Social crisis, social problem, social issues warri jedhaman kuni waan qawweedhaan waan humnaan furaman miti. Gaafa nama tokko ajjeestu nama 500 gadda. Nam tokko fira 50-60 qabaachuu danda'a. Inni dhagahummoo kana caalaa shororkaa. Kana gochuu fi dirqamatti qurxummii qabachuuf laga sana gogsuun sirra hin jiru. Ummata sana konviinsi gochuuf qabattee yookaan amma waraana bilisummaa Oromoo sana fixuuf intarneetii balleessuu qabda. Ummata Oromoo fixuu qabda. Isaaniin nyaachisu jettee namoota shakkitu kana fixuu qabda. Namuma naannoo sana jiru fixuu qabda jechuudha. Takka immoo
namni booqaa addatti baafatee hin deemu beekta addatti mallattoo godhatee amma ani adda bilisummaa Oromoo ta'ani waboodha ani eenyuun deeggara ani maaliidha jedhee hin deemu salphaatti nama kana dhala namaati identify gochuun dandeessu. So militariin immoo maal godhaa investigate gochuun beeku yookaan gaafa wanniin waraana irratti isaanitti toluudhaa baate achi as deebi'anii gaafa waraana irratti lose godhanii achi as deebi'anii uummata fixu. Gaafa waraana sana barbaadanii sakatta'anii dhabanii yookaan waraana irratti mo'amanii aarii uummata sana irratti bahuutu mul'ata jechuudha. Eenyutu informationii kana kenne eenyutu nyaata nyaachise eessaa dhufanii maaliidha waan akkasii kana. Yoo nyaanni biyya sanaa midhaan biyya sanaa gubatee dhume ummanni sun waan nyaatuun qabu therefore waraanni sun waan nyaatuun qabu waan jedhuutti deema. Waraanni hidda mukaa nyaatee deema. Raammoo nyaatee jiraachuu warra danda'anidha. Warra waan adda addaa teekniikii adda addaa survival teekniikii adda addaa warra beekanidha. Waraana sana waraana dhaabuun salphaadhaa miti. Biyyi keenya immoo midhaan mukaa qabaa, midhaan kaan qabaa isa sana dhaabsisuun karaa waraanaa furuun hin danda'amu. Keessumaa waan paarlaamaa irratti Dr. Abiy dubbatan keessaa waa'ee magaalaa waa'ee miidhagsan kanadha. City Beauty Movement jedhamee 1920 keessa bara 1910 keessa biyya Ameerikaa kanatti jira ture. Awurooppaa kana keessas jira ture. City Beauty Movement jechuun paarkii tokko ijaaruu, addabaabayii tokko ijaaruu, muka dhaabuu, abaaboo kana oomishanii dhaabuu akka wanni jedhan kana fuula dibatanii keessi fi xurii ta'ee jiru jechuudha. Kuni physical determinist jedhama urban planning keessatti. Physically waan karaa miidhagsiteef waan karaa irratti abaaboo dhaabdeef waan paarkii ijaarteef waa tokko fiduu danda'a. Garuu akka waan guddaatti goone kana nuu godha social issue keenya nuu fura jennee ijaallu kuni abadan hin jiru achi. Kana hubachuutu irra jira Dr. Abiy. Waan physical ta'e tokko irratti hundooftee hojjechuun sirrii miti. Kana ergaa kanatti mu barbaanna. Gaaffiin irra jiru gaaffiin Finfinnee irra jiru tokko Finfinneen gaafa bal'achaa deemu sanyii duguugaa Oromoo buqqisaa lafa Oromoo corruptionii jala galchee Oromoon buqqaa deema. Kanaafuu bulchiisni biyya sanaa suni bulchiisni Finfinnee suni bulchiisa Oromiyaa jala haa ta'u maaliifi misooma isaa fi gaaga'ama misooma irraa dhufu akka waliin to'atu kan jedhu sun hin jira ture hin jiru. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa nuuf haa ta'u afaan keenyaan gahee opportunity jiru mootummaa federaalaa keessaa arganna, hiree achi keessaa arganna, mirga keenya achi keessaa arganna waan jedhu sana qabu turanii abdii akkasiitti jira ture jechuudha. Achi keessatti ilmaan Oromoo uf arguu hin dandeenye mootummaan federaalaa hanguutamee jiru yeroo hundumaa gosa murtaa'e tokkoonidha. Maaliif Oromoon achi keessan jiru? Ilmaan Oromoo ofii isaanii jiruun qabani. Maaliif federaala keessaan argatanii afaan Amaaraa hin danda'anii waan jedhuudhaan isaan deebisan. Kuni duguuginsa sanyii keessatti yookaan ethnic cleansing keessatti taaktikii ittiin uummata dadhabsiisanii taaktikii ittiin opportunity uummataa gadi qabanii ittiin jiruu dhowwatanii ittiin duguuginsa sanyii irraan gahanidha. Inumaayyuu Dr. Abiy yeroo inni dubbatu tokko gaafan argu ilmaan Oromoo kutaa 5 itti otoo hin ta'in kutaa tokkooti kaasanii afaan Oromoo baratanii afaan Oromoo suni afaan Amaaraa baratanii afaan Amaaraa sana keessaa jedhe hayyummaa hedduutu jira, beekumsa hedduutu jira. Afaan Amaaraa qofaa miti. Aadaa Amaaraa keessa jira. Kana fudhachuun nurra jira. Yoo isaan kana fudhatanii gara tokkummaatti yoon dhufne biyya kana karuma fe'eyyuu taanaan tokko gochuu hin dandeenyu akkasitti tokko goonaa waan jedhu tokko qaba jechuudha.
Kuni assimilationist tacticii assimilationist jechuudha. Oromoon dirqamatti Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa eeguuf Itoophiyaan baduun Oromiyaan baduun irra jiru jechuudha. Afaan Oromoo aadaan Oromoo baduun irra jiru jechuudha. Dirqamatti tokkummaa Itoophiyaa eeguudhaaf jarana lafaa kaanee Dr. Abiy isuma dhugaa dubbachuudhaaf waan kana ani hin dubbata jedheen eegne akkamitti waan kana akka inni dubbate beeku. Dimokiraasii jechuun diversity fi inclusion walitti qabatee balaansii godhee kadeemu jechuudha. Federalizimiin bulchiisa naannoo fi bulchiisa central government bulchiisuma hundumaa isteetota hundumaa balaansii godhee kan fudhatee deemu. Garagarummaa fi tokkummaa keenya eegnee karaa itti deemnu point ta'ee hojjetamee deemuun nurra jira malee dirqamatti afaan Oromoo dhiifnee afaan Amaaraa barachuun tokkummaa biyya sanaa yoo hin diiga ta'e malee tokkummaa biyya sanaa hin jabeessu jechuudha. Tokko. Inni lammaffaa immoo Dr. Abiy akkamittiin kana mistake akka godhanii akka dubbatan hin beeku malee lamaansaa afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan biyyoolessaa goonee guddisuu hin dandeenye. Dirqamatti lafan ani dhaladhetti qe'ee abbaa kootti qe'ee biyya abbaa koo irratti afaan kana dubbatte malee siin jechuun genocide isa guddaadha. Kana akkamittiin irraanfatanii Dr. Abiy waan jedhu suni hinuma naqaanesse dhuguma qaanii guddaadha kun. Diversity sana balance goone yoo deemne malee lakkii kana yoo goone malee ta'uu waan jedhu. Karaa biraa mootummoota miti sabaa fi sablammiin biyya sana keessa jira. Sabaa fi sablammii irra deebi'eetanii dubbadhaa biyya keenya keessa warri jiran saboota biheer isa jedhan. Garri caaluun isaanii akkasidha. Maal inni garagarummaan sabaa fi sablammii gidduu jiru sablammiin kuni mirga waloo yoo gaafate mirga aktiin bulchuu ufiin bulchuu hegeree isaa murteeffachuu afaansaa aadaasaa guddifachuu kana kan fakkaatu yoo gaafata ta'e saba ta'eera jechuudha. Ummanni amma gara kibbaa jiran kuni kana gaafachaa jiru. Dr. Abiy akka isaan jedhanitti ummanni kuni mindaa isaanii kaffaluuyyuu hin danda'u. Gaaffii kana kaasuun irra jiru. Hojjetoota inni gaafatu kun yoo bulchuudhaaf hojjetoota ofiisaa qaxaratee hojjeta ta'e mindaayyuu waan ittiin kaffalan hin qabanii. Kanaaf aadaan isaanii afaan isaanii gaaffii isaan kaasan gaaffii waloo mirga waloo isaan kaasan suni deebi'uu hin qabu waan jedhu deebisee jechuudha. Ummanni kuni ani akkamitti akkanaa ta'e hin beeku. Federalizimii jechuun yeroo baay'ee ummanni hamma tokko baasaa mootummaan federaalaa hamma tokko baasaa waliin biyyatu bula jechuudha. Mindaan dirqamatti mootummaa qofaatu baasa miti. Ummanni sin baasa. Gibira hin kaffala ummanni hojjetee hin kaffala. Fandii tokkoon hin kaffalamu. Akkasittiin hojjetama jechuudha. Bakka ummanni suni dadhabetti immoo mootummaan gargaareetu akkasittiin bajetaan diggomaa godhee akkasitti deemaa jechuudha. Mee haa ta'u waan gidduu kana ta'e keessaan sinii hima. Mootummaa Faransaay irraa meeshaa waraanaa galeera. Akka haaraatti isa dur biyyi suni qabeenya isaa bara dargii hammam akkatti dhume hin beekna. Bara wayyaanee lolaaf jedhamee meeshaa waraanaa irratti hammi badee hin beekna. Amma akka haaraatti gara biiliyoona 4tu meeshaa waraanaa galeera. Kana ilaalee erguma ministeerri ittisaa obbo Lammaan daawwannaadhaaf achi dhaqanii jechuudha. Waan akkasii niwusiin akkasii dhufeera. Amma biiliyoona 4 kana qofaa yoo fudhannee ilaalle gatiin tiraaktaraa tokko birri $50,000 haa jennu. Biiliyoona 4 $50,000 yoo hirre
Tiraaktara 80,000tu bitama. 80,000 tiraaktar. Tiraaktara 80,000 kana yoo hirree ganda qotee bulaa gaggaarii isaatti naannoo misooma gaggaariin jirutti yoo hirree warra sangaadhaan qotanii sangaa waan isa meeshaa waggaa 5,000 ture erga dhalli namaa dhalatee kan jijjiirame kan hin beekne sana isa sana otoo jijjiirre maal fidaa jedhee jarri kun hin ilaalle jechuudha. Argite? Inni sun mataansaa qawwee biraa fide ture. Ummata kana qallabee ummata kana nyaachisee oomisha haaraa fidee jechuudha. Teknooloojii ammayyeessee namoota baay'eef jiruu banee karaa mekaanikummaa karaa tiraaktar opereetummaa nama baay'eef nama qotee bulaaf isa kaaniif jireenya fooyyessuu danda'a. Mee gatiin taankii tokko meeqa? Har'a gatiin taankii tokko tiraaktara yoo xiqqaate tiraaktara 200 kan inni bitu. Gatiin taankii meeshaa waraanaa taankiin tokko jechuudha. Itoophiyaan taankii meeqa qabdi har'a? Kana hubachuutu nurra jira. Taankii sana maaliif barbaanne? Ummata keenya, ummata ofii keenya ittiin bulchinu, ummata Wallaggaa, ummata Gujii isaan sana ittiin fixuuf deemna. Xayyaara sana eenyu fuunee deemna. Inni kuni dura misoomaaf kennuutu nurra jira. Waa'ee liqii gaafachaa ture, waa'ee gaafachaa turanii, waa'ee investimentii gaafachaa turanii, deebi'iin inni deebisaa ture, deebi'ii siyaasaati malee, deebi'ii kana keessatti qoratee rakkinni keenya bajeta lafan taanetti, liqii lafan taanetti kaffalaa jirraa. Meeshaan kuni maaliif akka maleetti nutti dhufaa jedhee namni gaafatus hin jiru. Isaan isin kaasanii innis rakkoo kanatti hin deemu jechuudha. Kanadha namni waan nuti arginu. Biyyi sun yeroo hunda bara Minilik keessa, bara Haayile Sillaasee keessa, bara Dargii keessa, bara amma Wayyaanee keessa, bara Ihaadig keessa jechuudha. Dursa han isaan kennan waraanadha. Waraanni kuni meeshaan moofaa deemaa amma Yesus irra jira. Waraana ummata kana nama non productive waan ta'aniif miliyoona meeqa nama ta'u 200, 400, 500 waraana kana taa'ee waan tokko toon oomishiin qotisa tokko toon oomishiin bu'aa tokko toon buusin akkasitti mindaa kaffaltee qallabaa deemtachuudha. Ammoo ittiin geessitee ummata productive ta'an silaa warra qotanillee warri hin qonne kuni dhaqaniitu qotisarraa akka isaan iyyuu oomishni godhu jechuudha. Balaa akkasii qaba jechuudha. Ishuma jirtuyyuu balleessuuf deema jechuudha. Kanarratti waan hundoofnee fi beelli nuti keessa turre, gadadoon nuti keessa turre, gaafa Dargii dhufee Haayile Sillaasee bara Haayile Sillaasee nu wayya ture wayyoo bara Haayile Sillaasee otoo jennu, bara Dargiin bara Wayyaaneen dhufe immoo wayyoo Dargii nu wayya ture otoo jennu, amma immoo kunoo ummanni keenya otoo arginu bara Mallasaa hamma kana akkasitti namni nu fixeeru hin jiru. Amma irra dhumaa jirraa. Amma bataskaanni hangubate, amma masgiinni hangubate, amma namni dhumaa jiru. Jumlaadhaan namni dhumaa jiru. Namni miileena meeqaan miileena lamaan buqqa'aan jiru ammadha. Garuu badii sanaaf nam tokko hidhameera. Nam tokko itti gaafatama kan fudhatee mana hidhaa jiru hin jiru. So kuni maal agarsiisa? Uniformitii qaba. Inni Gondarittis ta'u, inni Hararittis ta'u, inni Wallaggattis ta'u, ummata Oromoo qabsoo kana ukkaamsuuf, lafa sana irraa saamuuf, qabeenya albuudaa, qabeenya gurguddaa biyya keenya keessa jiru, biyya Oromiyaa keessa jiru, hundinuu akka saamuuf ta'e nama Oromoo buqqisanii irratti resettlement programii otoo ijji keenya argu irratti deemsisaa akka jiran industrial parkii amma waa'ee fakkeenyaaf industrial parkii waan isaan kaasan walgahii irratti industrial parkiin suni kan xiyyeeffateeru ummata naannoo sanaaf community sanaaf developmentii fidatoon ta'in lafa ittiin saamuuf qabeenya biraa ittiin saamuuf namoota biraa fidanii ittiin qubsiisuuf warshaan tokko yoo dhufe
nama baay'ee impiloomentii adda addaa fudhatee dhufa. Akkuma beektanitti impiloomentiin faaktoriin tokko yoo dhufe nama biraatii achii fidatanii dhufu. Namoonni baay'een Gondor irraa Tigraay irraa fidanii achitti qaxaru malee ilmaan Oromoo achitti qaxaran. Warri dhufanii even ilmaan Oromoo yoo ta'an magaala tokko keessatti yoo galan faaktorii naannoo faaktorii tokko keessatti yoo galanii maal ta'aa deema lafa fudhachaa deemu mana barumsaatu dhufaa mana hakiimii dhufaa achirraan mana hoteelaa mana nyaataa waan akkasii jedheetu naannoo sanatti akkuma amma fakkeenyaaf naannoo Fincaa'aa fudhanne dura bishaan sanatu cufame bishaan sana cufaatiitti immoo ittaanee magaala Fincaatu biratti baname jechuudha. Magaala sana keessatti hoteela mana barumsaa waan allee waa jiru lafni fudhatame banamaa deemeetu qotee bulaan keenya irraa buqqaa bosonni qabeenyi uumamaa akkasittiin irraa manca'aa deema jechuudha. Kanatu nutti dhufuuf deema uummanni Oromoo kanaaf iyyachaa jirra biyya alaatis biyya keessas namni keenya gaaffii kana dhiibee itti adeemuu turre jira jechuudha. Gaaffii kana akkasittiin ukkaamsanii Itoophiyaa tokko goona qofaa jechuun gaaffii uummata achi keessa jiranis daayiversitii baalaansii godhanii otoo hin deemin tokkummaa qofaadhaan uummata kanarratti impoos goonee deemna jechuun badii guddaa fida biyya sanaaf. Tole fayyaa ta'a Dr. Gizaachoo. Daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo mariin ammaan tana taasisaa jirru kun dhimma iyyannaa hayyoonni Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif dhiyeessan haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti waliigalatti guutummaa biyyattii keessatti deemaa jiru addattis miidhaa dhaqqabaa jiru irratti himata gurmuun hawaasaa hayyoota Oromoo dhiyeessaa jiru kanarratti kan Dr. Gizaachoo teessoo fi Dr. Warquu wajjin marii kan gaggeessaa jirru. Mariin keenya kanaan hin raawwanne beeksisa gabaabduu kana booda akka itti aanu itti deebina. Hordofaan isin jedhe. Fedhiin keessan maali? Qonna babal'isuu. Industiriiwwan ijaaruu. Hojii tajaajila kennuu irratti hirmaachuu. Abjuun keessan abjuu ta'ee fedhiin keessanis hawwii qofa ta'ee nafu kan isiniin jedhu waldaan aksiyoona daldalaaf industirii waliif fedhiif hawwii keessan guutuuf madda rakkoolee dinagdee Oromoo irratti hayyoota hedduu hirmaachisuun qorannoo bal'aa gaggeessee fala ta'een dhufee jira jedha. Damee qonnaa babal'isuun oomishaa fi daldala bunaaf shayee midhaan nyaataaf zayitaa mi'eessituuwwan garaagaraa horsiisa beeladaaf qurxummii dabalatee oomisha dammaa kuduraa fi muduraa irratti hirmaachuu. Damee hojii industirii babal'isuutiin warshaalee agroo industirii nyaataa fi dhugaatii huccuu yookaan uffataa qorichaaf keemikaalaa dabalatee warshaalee pilaastikii fi waraqataa meeshaalee manaaf waajjiraa oomishan irratti hirmaachuuf qophii xumureen jira jedha. Kan hafeetu jira. Damee hojii tajaajilaatiin daldala alergee fi fichisiisaa jimlaa fi qinxaaboo hojiilee tajaajila tuurizimii peetrooliyemii fi teleekoominikeeshinii dabalatee hoteela ammayyaa babal'isuuf kan kana fakkaatan irratti hirmaachuun bu'aa buusnee uummata keenya fayyadaa dinagdee guddisna jedha waldaan aksiyoona daldalaaf industirii waliif. Maarree. Ooltanii osoo hin buliin baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa Intarnaashinaal Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa naannoo keessanitti argamutti goruun aksiyoona bitadhaa. Faayidaa waldaa bu'a qabeessummaan isaa qorannoo mirkanaa'e kanarraa argamus qoddadhaa yoo isiniin jennu gammachuudhaan aksiyoona bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 5,000 guddaan miliyoona 1 ta'ee hojii adeemsistuu dhibbeentaa 10 kan dabalatuu fi kaffaltii baay'ina aksiyoona bittanii guutummaa guutuutti kaffaluun waraqaa ragaa kan fudhattan ta'a. Waldaa aksiyoona daldalaaf industirii waliif. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo beeksisa gabaabduu daawwanneen booda walitti deebinee jirra. Wayitaammaa kana kan gaggeessaa jirru yookaan mariin gaggeessaa jirru hayyoota Oromoo 2 Dr. Warquu fi akkasuma Dr. Gizaachoo waliin dhimma xalayaa iyyannoo gurmuun hayyoota Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif barreessatti kan mari'ataa turre. Mee amma immoo sanarraa darbuudhaan akka hayyoota Oromootti haala biyya keessa jiru irratti gaafilee gareen kaasaa fi Dr. Warquu isiniin eegala. Isinii kan eebbifamtanii yookaan PhD keessan kan argattanii agiroonomiidhaanii akkasuma immoo qorannoo qonnaatti akkasuma Itoophiyaa keessatti waggoota hedduuf hojjetaa turtanii biyya kana keessatti immoo wayitaammaa kana akka keessa deddeemnee ilaalletti illee bakkoota hedduutti hoomaan awwaannisaa
rakkoo guddaa ta'ee jira. Inni kun akkamitti ilaalama akka hayyuudha isinii dhimma kana ni beektu. Rakkoo kana dursanii furmaata gochuun hin danda'amu ture. Amma erga dhaqqabee hoo falli jiru maalidhaa jettu? Uummataaf maal akeektu maal dhaamtu? Dr. Warqu. Baay'ee galatoomne Firaa'ol. Iyyannaa sana egaa xumurreerraa akka jirutti goolabnee bira darbuu fi wanta tokko hin jedhiin hafne muummichi ministeeraa yoo nurraa gargaarsa barbaade gargaarsa keenya kennuuf sabatiinsa argisiisuuf nagaa argisiisuuf nurraa gargaarsa hin barbaada taanaan sanaaf qophii ta'uu keenyarras xalayaa sana irratti ibsineerraa diyaaloogii yookiin waliin haasa'uu karaa lamaan namiidhaa jiru warra jedhan sana hundumaa waliin iyyuu taa'anii haasa'uun barbaachisaa akka ta'es akeekneerra irratti kanaaf qophiidha nuyi karaa keenya kan ittiin gargaaru karaa nagaan itti dhufu uummata keenyaaf wanta barbaadnuu fi wanta nutti dhaga'amuu fi kanaas xiyyeeffannaa keessa galchanii deebii isaanii deebii poozitivii ta'ee eeggannaa jechuudhaan kanaan xumurreerras amma gara sakanaatti waan deebu biyya Itoophiyaa keessatti hoomaan hawaannisaa kun yeroo deddeebi'ee dhufu yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufa. Inni baranaa kan addaa miti. Haa ta'u garuu inni baranaa akka dhagaa jirutti lafa baay'eedha qabataa jira. Gara kibbarraa ka'e natti fakkaata dura. Kaabarraa ka'eeti gadi deemaati kan inni jiru. Maalirraa ka'aasa jedhu sana yeroo baay'ee climatic factors waa jijjiiramu ilbisoonni isaa ta'anii uumamoonni jiran kuni isuma wajjin akka qaatu. Qo'annoo irratti hin goone yoo ta'eyyuu amma kana jijjiirama qilleensaa kana wajjin wal fudhatee barana conducive environment isa jedhamu kana isaaniif gaarii kan ta'e jechuudha. Qilleensa gaarii kan ta'e akka isaan horan kan godhu akka isaan deemuu danda'an kan ta'u qilleensa gaariitti isaanii argameera barana jechuudha. Yookiin general climatic factoriin baay'ee isaaniif conducive ta'eera yookiin isaan gargaare jechuudha. Yowwaa qilleensi jijjiiramee kan isaan gargaaru argatan kana hin deemu. Fageenyaan deemu midhaan jiran kana particularly magariisa kan ta'an kana hundumaa hin nyaatu baay'ee miidhaa guddaas geessisu. Kun dura dabarsanii akeekuun hin danda'amaa? Dhufaatii isaa baruun hin danda'amaa? Isa jedhu gaaffii gaafattee fi eeyyee hin danda'amaa. Wanta tokko tokko isaan gaafachuu danda'a malee particularly warri meteorolojii gaggeessan riisarcheroota wajjin ta'anii agroclimatic riisarcheroonni jiru biyya sana keessa nan beeka isaan wajjin ta'anii dura dabarsanii waan akkasii dhufuu danda'a. Hoomaan hawaannisaa kun yeroo akkasitti dhufuu wanta danda'amuu fi qotee bulaanis haa ta'u warri kaan industirii irra warra hojjetanii koomershaal irra warra hojjetanii of eeggannoo akka godhaniif of eeggannoo sana waa godhamu immoo yoo inni dhufeef immoo maal godhuu akka qaban akeekuu danda'u. Eeguu danda'u. Garuu hoomaan hawaannisaa baay'ee rakkisaadha. Biyya kan biraa keessatti iyyuu garuu akka biyya saaraa gadi jedhamanii waamuun kana akka baay'eetu iddoo kan biraatti badaan baay'eetu. Maalii fi oomaa akkuma maqaan isaa himu oomaatiin wanta dhufuu fi control mechanismiin baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u traditionalis kan ta'e dhimma itti ba'aniiti uummanni qabeenya tun ta'in teknooloojiis haa ta'u waan adda addaa warri qaban
kontiroolii godhuu fi baay'ee irratti waasan kaka'aa turaniin argaa biyya Tigraay keessaa. Warra kaan caalaa isaanitti irraa uummata isaaniillee mobilaayizii godheeti irratti kakaaseeti kan nu. Kun uummanni mobilaayizii ta'uu dirqamadha. Waa akkasii kana waa dhalatu. Akka epidemiikii wayiitti wanta dhufuu fi wanti kuni waggaa 5 keessattis haa ta'u, waggaa 6 keessattis haa ta'u, takka immoo qilleensi isaa woo gaarii ta'ee fi olitti aansaniyyuu waggaa waggaatiin dhufuu hin danda'u. Yeroo xiqqoo fi kan inni turu yeroo sanatti akka namoonni qophaa'anii ta'aniif warri meteoroloojii waliin walii galanii riisarcheroonni naannoo sana ta'an akeekuu danda'u. Waan akkasii dhufuu wanta danda'uuf of eeggachuu qabdu. Karaa of eeggattan immoo kana jedhanii kaa'uu danda'ama. Ammam teknooloojiin biyya sana jira isa jedhu baay'ee rakkisaadha. Asii amma ammaatti argeen beeku akka carraa ta'ellee silaan hawaasni kan keessatti argamu integrated pest management kan jedhudha amma kan inni directly hojjetaa jiru researchiin koo. Integrated pest management jechuun akaakuu ittiin ilbisa kana ittisan yookiin dhukkuba midhaanii ittiin ittisan akaakuu baay'ee walitti fidanii ittiin ittisuu danda'u yookiin immoo iddeenni dhufee booda ittiin dhaamsuu danda'u yookiin ittiin control jedhamu kan control gochuu danda'udha. Waan baay'ee walitti fidanii jechuudha. Integrated pest managementiin kun biyya keenya keessattis maqaatiin inuma jira. Ammam effectively irratti akka inni hojjetamu hin beeku. Kun resource guddaadha kan inni gaafatu. Kan humna namaa gaafataa, teknooloojii gaafataa. Even aircraft gaafataa. Edda baay'eetii aircraft ittiin waan godhaniiti kan isaan ni godhanii. Spray ittiin godhuufillee karaa gararraarraa spray ittiin godhuufi environmentally friendly jedhu maal jechuudha akka ta'e beeku afaan Oromootti kan ta'e keemikaalii dhimma itti baaniiti kan isa qofa ajjeese warra kaan natural warra maaliif ilbiisni kun aannetaa lamadha kan nu gargaaranti jira kan nuuf immoo hamaa ta'an jira jechuun midhaan keenya kan nyaatanti jira garuu midhaan keenya warra nyaatanti immoo jira ilbiisni kan midhaan isaan akka isaan miidhamne godhameeti amma biyyaan akkasitti kan isaan godhanii ilbiisa sagaarii ta'e sana akka hin tuqamne godhaniiti ilbiisni inni midhaan nyaatu sun qofaa akka du'u ittiin godhu keemikaalaan jechuu kooti. Yeroo baay'ee immoo warri baayoloojikaaliis dhimma itti ba'an jiru kan tokko nyaatuun baayoloojikaalii kan dhimma itti ba'an jiru maal jechuudha ilbiisni tokko ilbiisa kan biraati nyaatu yookiin immoo dhukkubni tokko ilbiisa kan biraa kan nyaatu. Fangasii amma fakkeenyaaf fangasii develooppii godhanii naannoo keenya kanatti amma fangasii develooppii godhanii fakkeenyaaf jirbii kan nyaatu laayigas kan jedhamu tokkotu jira. Fangasii sana develooppii godhanii laayigasii sana kan nyaatu dhukkuba oomishuu jechuudha sumaaf. Egaa teknooloojii gurguddaa barbaadu ta'a kuni. Garuu wanta qaban walitti qabanii innati jetti preventive kan caalu wanti guddaan isadha. Kun riisarcheroonni kan irratti hojjetanii waan jedhanidha. Ammami siistamiin sun isaanii fayyamaa riilii hin beeku. Ammami dandeettii teknooloojii qabus hin beeku. Kanadha kan hin jechuu danda'u. Fayyaata Dr. Gizaachoo gama kan keessanittan deebi'a. Akkasuma isinillee ogummaan kan keessan dhimma arbaan pilaaningiiti yookaan waa'ee magaalotaa yookaan babal'ina magaalotaati na sirreessuu dandeessu yoonan akkaataa isaa sirnaan jechuu baadhe. Magaalaa akka reefillee irraa tuqxanii turtanii waa'ee miidhagina magaalaa haasa'uutu jira. Magaalaan kan miidhagu biyyi tokko kan turu yoo ilmi namaa keessa jiraate miidhagina akkuma mirgi ilma namaa odoo hin tikfamin mirga biqiltuu yookaan mirga lafti qulqullaa'u dhugaadha. Dachee qulqulluu lafa miidhagaa keessa jiraachuun barbaachisaadha. Asitti kan darbee akka qoosatti illee kan fudhatamu biqiltuu nuti guyyaa dhaabaa oollee halkan buqqisuu kan jedhuu fi namoonni ilmi namaa halkaniif guyyaa buqqifamaa fi ajjeefamaa jira. Kamitti waan biqiltuu dubbatamu ministeeraa keenyaa jedhanii kaqee kan jiru. Biqiltuun kun immoo
jiraachuun hegeree ilmaan biyya kanaatiif immoo barbaachisaadha. Biqiltuu kana salphaatti ilaaluu hin qabnu jedhanii immoo kan achi akka isaanitti illee ilaalan jiru. Akka ogeessattis maal jettu? Akkamitti ilaaltu? Guddina magaalaa fi rakkina magaalaa furuu keessatti amma yeroo duraa waa'ee maaster pilaanii waa kaasan sana maaster pilaaniin sun itti lafa qabatanii lafa miidhagsanii lafa babbareechanii magaala kana yoo nuti bareechine rakkoon ikoonoomii rakkoon dinagdee nurraa hir'ata turistoota arganna magaala bareedaa godhanna magaala bareedaa namni ijaan abaaboo gaarii argu yaada gaarii illee kolfisiisaa waan jedhu kana qabaachaa turani hedduu nama kolfisiisaa. Inni city beauty movement kan jedhamu early planning theory yookaan early planning activity keessatti jechuudha waan duraan ture jechuudha. Inni suni haala baay'eedhaan criticize ta'ee tokkoffaa waa'ee lafaa waa'een guddinni magaalaa mirga dhala namaa keessa jira mirga propertiitu keessa jira mirga abbaa qabeenyaa keessa jira siyaasa adda addaatu keessa jira rakkina duguuginsa sanyiitu keessa jira gara biyya keenyaatti yoo dhufne biyya alaa kanatti yookaan biyya tokko keessatti urban sprawl jedhamee magaalli babal'achaa deemu kuni magaala bal'achaa deema malee duguuginsa sanyii ta'u garuu gara biyya keenyaatti yoo dhufe magaalli bal'ate urban sprawl yoo jedhan biyyi kuni amma saayintistoonni biyya kana duguuginsa sanyii wajjiniin waliin qabachiisan garuu biyya keenya duguuginsa sanyii wajjiniin wal qabata jechuudha. Isa sana solushiniin nama buqqisanii ilma namaa karaarra bula. Oromoo mana dhabee lafa akaakileessaaf aadaa isaa irraa dhabee irraa buqqa'ee itti gadadaa'ee warraachi jiru dhiisanii biqiltuu dhaabna jechuun priority isa kamiif kennanii isa kamiin immoo irraanfatameera inni jedhu suni inni mana dhabee inni qe'een irraa buqqa'ee inni aadaa dhabee inni biyya dhabee buqqa'ee suni otoo jiru biqiltuu sanaaf priority kennanii isa sanaaf bo'uun qaanii guddaa. Inumaayyuu city beauty movementiin kun dur tureera argite. Inni suni bara sanayyuu mirga dhala namaa fi gaaffii uummataa hin deebisne amma biyya keenya keessatti attamiin kun moo ittiinuma wal gowwoomsanii afaan siyaasaa kana itti geessuutu furmaata fida itti fakkaata moo ittiin nama gowwoomsuu kan jedhu suni kanadha. Yoo dhuguma isaa walitti himna ta'e mootummaa biyya keenya keessaas haa ta'u mootummaa uummata biyya keenya keessaaf haa ta'u waan hin taanedha. Sirrii miti. Kamtu dura dursuu qabaa isa jedhu mootummaan sunis beekuu qabaa uummanni sunis inni gaaffii gaafatee sin beeka jechuudha. Karaa biraa inni amma nuti karaa maaster pilaaniin dhaabateeraa jedhee uummanni Oromoo ani guyyaa tokko maaster pilaaniin sun hin dhaabbannee itti adeemaa jira lafa jalatti babal'isaa jiru jedhee himaan ture ammas nan himaa maaster pilaaniin bifa sin jijjiirranne bal'inaan diiteelii isa maaster pilaaniin sun in generic form tokko guddaan isaa taa'eeti jala industrial park real estate waste management solid waste management jedhanii waan akkasii irratti itti fufaa jiru malee magaala kana adeemsisaan jiranii karaa biraa gaaffii uummataa sana gara dabarsuudhaa fi misconceptionii adda addaa fidaniiru amma fakkeenyaaf Finfinneen kan eenyuuti kan Oromooti moo kan Amaaraati kan Amaaraati maqaan ishee dur bararaa jedhamaa kana jedhamaa waan alle kana kakkaasanii waan biraa jedhu Finfinneen han eenyuuti han abaluuti han jedhu han eenyuuti waan jedhamu jiru kun misconceptionidha argite kan Amaaraati yoo jette Amaarri eessatti maal jedhamaa wanni sun hayyama ijaarsaa jedhama building permit jedhama building permitiin akka Amaaraatti fudhate Amaarri qofaan haa magaala kana haa hojjetu
Amaarri qofaan magaala kana keessa haa jiraatu kan jedhu konsepshiniin akkasii hin jiru. Hin jiru kun sobadha. Yookaan Oromoon qofaatu haa ijaaru abaluu haa ijaaru hin jedhu. Magaala sana keessa magaalli tokko jiraachuudhaaf subdivisionii qaba lafti. Kaan mana jireenyaati, kaan mana daldalaati, kaan mana barumsaati, kaan mana warshaati, kaan oofisa namni ittiin biiroo keessaa hojjetu waajjiroota adda addaati kan hojjetu. Amma inni kaan keessaa ol kaasanii ittiin dubbatanii taa'umsa mootummaa Itoophiyaati kan jedhan. So, okay, mana jireenyaa Amaaraati, mana jireenyaa Tigrayti, mana jireenyaa Oromooti. It is a land use, land form sanadha malee mana masaraa waan ta'eefi qabeenya sana bulchiisa Oromiyaa jalaa baasuu miti jechuudha. Yookaan taa'umsa Afrikaa waan ta'eefi Afrikaan Yuuniyeniif taa'umsa ambaasaadarootaa waan achi jiraniif bulchiisi suni Oromoof hin ta'u jechuudha miti. Ittiin yaada namaa hatuudha kun argite. Waan nuti jennu salphaadha. Lafni kuni geographically, historically lafa Oromooti Oromiyaa keessa jira. Gaafa magaalli kun bal'atu magaala tokko keessatti maaltu jira sitti fakkaate gaafa guddinni dhufu hayyama kenna magaalli tokko. Hayyama gaafa kennu guddina sanaa guddinni gaafa dhufu negative externality waan jedhan qaba argite. Yoo amma warshaa ta'e waan aara yookaan sagalee yookaan negative waan ta'e tokko yookaan kosii xurii magaalatti gadi gadhiisuu danda'a jechuudha. Isa sana lamaaniin to'atee kan qabu tokko qaama tokko ta'utu irra jira jechuudha. Maaliifi standardii tokko performance standardii tokkoon warshaan kun akka dhaabatu jedhee hayyama sana immoo han enforce godhee seeraan lakki daangaa darbiteetta kanan darbiinan jedhu qaama tokko ta'utu irra jira jechuudha. Amma haala Finfinnee keessaa ilaalle development permit sana building permit sana aan kennu galiinan irraa argatu taxationian irraa argatu bulchiisa Finfinnee ta'eera jechuudha. Inni sun homaa tokko Oromoof hin galu jechuudha. Oromoon negative externality sana immoo an argatu Oromoo ilmaan Oromoo Oromiyaadha jechuudha. Sherfee tokko irraa hin argatanii an irraa argatan gaagaamadha. Yoo namni keenya buqqee garasuma baqata. Yoo lafni keenya seenaan keenya aadaan keenya yoo irraa buqqaa deeme Oromoodhumatu gaaga'amaa deeme jechuudha. Yoo ammoo lageeyyiin Finfinnee keessa darbanii yookaan immoo arbarraan of jedhamee lolaan kun waan alle kun dhaqee saatoon kun dhaqee Oromoo irratti gadi bishaan inni dhugu yoo faale hammiidhamu Oromoo. Nageenya isaan dhabu Oromoodha. So kanaaf inni tokko galii isaarraa argata, Oromoon immoo badii isaarraa argata jechuudha. Badiin hundinuu kana keessaa an Oromoo gaaga'u duguuginsa sanyii ta'uu isaati jechuudha. So resettlement programii fidanii nama biyya biraarraa fidanii Oromoo buqqisanii nama biyya biraarraa irra qubsiisu jechuudha. Suni Oromoon mootummaan Oromoo kana lamaanuu yoo to'ate malee naannoon suni Oromiyaa buqqisaa deema, Oromiyaa cabsaa deema. Akkuma argitan karaa daangaarraa Oromiyaan buqqa'aa jira. Daangaa Oromiyaarraa dhiibamaa jira gara keessaatti. Karaa Matakkal akkasi, karaa Walloo akkasi, karaa Wambaraa, karaa Raayyaa akkasi, karaa Harar akkasi, karaa Wallaggaa akkasi, karaa Moyaalee akkas, karaa Booranaa akkasi. Lafa Oromiyaa fuudhanii namaaf kennu jechuudha karaa daangaa. Karaa keessaa immoo yoo fudhannee ilaalle magaalota adda addaa kileem gochaa jiru jechuudha. Karaa attamiin karaa adda addaan Prosperity Party jedhanii Biltsiginnaa Party jedhanii dhaaban kuni afaan Amaaraa akka inni hojjetamu godhu afaan Amaaraa gaafa fudhatanii magaalota gurguddaa keessa warri jiran namoota afaan Amaaraa dubbatanii fi warra kaanidha jechuudha. Institutioniin afaan Amaaraa sana dubbachuu qofa otoo hin ta'in high schooliin kan jiru, universitiin kan jiru, manni murtii gurguddaan kan jiru, manni tajaajilaa gurguddaan kan jiru magaala keessadha. Namni keenya ijoolleen keenya gaafa mana barumsaa dhaqanii inumaayyuu achittis afaan Amaaraa baratu
Qotee bulaan konyinni afaan Amaaraa hin beekne dhalli Oromoonni afaan Amaaraa hin beekne tajaajila afaan simaa balootiin dhaqee fudhachuu deema jechuudha. Inni karaa sana akkasittiin dhiibbaa irraan godhame aadaansaas afaansaas eenyummaansaas akkasiin bade jechuudha. Fayyaata galatooma Dr. Gizaachoo. Hedduu sin galateeffannaa keessummoota koo lameenuu hedduun sin galateeffadhaa marii bal'aa qabaachaa turre daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo keessummoonni koo lameen Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo akkasumas Dr. Warquu Buraayyuu haala yeroo ammaa kana ilaalchisuudhaan keessumattuu miidhaa uummata Oromoo irraa gahaa jiru ilaalchisuudhaan xalayaa gurmuun hayyoota Oromoo kan lakkoofsaan 45 ta'an muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessanii fi dhimmoota walqabatoo ta'an irratti akkasumas waan ogummaa Dr. Warquu fi Dr. Gizaachoo ilaallatu irratti marii bal'aa taasisaa turre. Marii keenyas kanumaan raawwannee jirra. Hayyoonni lakkoofsaan 45 ta'an kunneen xalayaa isaanii kana State Department yookaan Ministeerii Haajaa Alaa mootummaa Ameerikaa dabalatee mootummoota addunyaa kanaa kan akka Kanaadaa, United Kingdom, Sweden, Norway, Faransaa, Germany fi kanneen kana fakkaatanittis xalayaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyiif barreessan kana garagalchisaa eeganii jiru. Akkasuma dhaabbilee mirgoota namummaatiif falman kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii, Gamtaa Afrikaa, Amnesty International, Human Rights Watch akkasumas miidiyaalee addunyaa miidiyaa keenya Oromiyaa News Network dabalatee OMN, Al Jazeera, VOA, BBC fi kanneen kana fakkaataniifis xalayaa isaanii garagalcha xalayaa iyyannoo kanaa erganii jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gurmuun dhaabbilee siiviikii fi ogummaa kan Oromoo yookaan akka isaan barreeffatanitti Oromoo Civic and Professional Organizations kan jedhaman muummee ministeeraa biyya Kanaadaa Justin Trudeau'f xalayaa iyyannoo barreessanii jiru. Qabiyyeen iyyannoo isaaniitis akkuma gurmuun hayyoota Oromoo barreesse kana akka wal fakkaatudha. Miidhaa wayita ammaa kana biyya keessatti gahaa jiru ilaalchisuudhaan kan isaan muummee ministeeraa biyya Kanaadaatiif xalayaa iyyannoo barreessanii qabxiileen isaan akka furmaataatti tarkaanfii furmaataa jechuudhaan dhiyeessanis mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa akka kaasu, waraana akka dhaabu, rakkoo biyyattii keessa jiruuf karaa nagaatiin mariidhaan rakkoo furuudhaaf tarkaanfii akka fudhatuuf ministeerri muummeen ministeeraa biyya Kanaadaa tarkaanfii yookaan dhiibbaa akka taasisu Itoophiyaa irratti bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisu jechuudhaan gaafatanii jiru. Qaamonni kana gaafatanis Human Rights League of Horn of Africa, Liigii Mirgoota Namummaa Gaanfa Afrikaa, Oromo Studies Association yookaan waldaa qorannoo Oromoo, Oromiyaa Support Group, Oromo Human Rights and Relief Organization, Horn of Africa Genocide Watch, Global Oromo Advocacy Group, Oromo Political Prisoners Association, Oromo Communities Association of North America, Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association, International Oromo Women's Organization, International Qeerroo Support Group, Global Gumii Oromiyaa akkasumas Oromo Parliamentarians Council warreen jedhaman ta'uu xalayaa isaan facaasan irraa hubachuun danda'amee jira. Egaa daawwattoota keenya turtiin nutis haala yeroo irratti taasisnee kanaan raawwatee jira. Keessummoota koo Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo akkasumas Dr. Warquu Buraayyuu maqaa keessan maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduun galateeffadha. Marii bal'aa haala yeroo irratti xalayaa hayyoonni Oromoo dhiibbaa biyya keessaa miidhaa biyya keessaa safarra ga'uu ilaalchisuudhaan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif barreessan akkasumas muummee ministeeraa biyya Kanaadaa Justin Trudeau'f barreessan ilaalchisuudhaan gabaasaan qindeessinee qophiin addaa qopheessinee kan gaaddisa dhugaa kanumaan raawwatee jira. Isinis nuurruuf keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Kanan isin faana ture Anfaa'ol Jaalataati. Ulfaadhaa.